Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa kam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa maddes bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan muummeen ministeera Abiyyi Ahmad TPLF wajjin araarama yookaan ammoo nageenya buusuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii Associated Press waan gabaasee fi akkasumatti illee sochii waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru. Humna finxaaleeyyii Amaaraa Wallagga baadheetti waraanni bilisummaa Oromoo woboon barbadeessuu fi injifannoo gurguddoo waraanni bilisummaa Oromoo jiddu galeessa Oromiyaa lixaa fi kibbatti argachuudhaaf kanneen biroo jajjabootaan qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Ammaluma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik share gochuun hin dagatinaadha. Mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota Tigraay waliin mari'achuu akka fedhii qabu maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Sabaa himaan kun ammoo dura taa'aa garee hawaasa diyaasporaa tokko marii sa'aatii dheeraa Abiyyi Ahmad waliin godhee booda ammoo natti himee jira jechuun akka gabaasetti waraana ji'oota 15 booda ammoo bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad mariidhaaf fedhii akka qabus mul'isee jira jechuudhaan miidiyaan kunis gabaasee jira. Gaagama namummaa akkuma addunyaatti ammoo isa hammaa taate kan yeroo ammaan tana Tigraay keessatti mul'atuu fi gama kaaniin rakkoo Itoophiyaatti xumura gochuudhaaf hawaasni addunyaa marii araaraaf ammoo dhiibbaa walirraa isin cinne gochaa kan ture yommuu ta'u. Haa ta'u malee ammoo Abiyyi Ahmad yaada kana simachuu isaanii ifatti sagaammaatti hin beeksifne. Associated Press akka gabaasetti ammoo dura taa'aa koree qunnamtii uummataa hawaasa diyaasporaa Itoophiyaa kan ta'an biyya Ameerikaatti Masfiin Taganuutu kibxatanatti jedhee akka barreessetti ammoo sanbata darbee marii sa'aatii 5 Abiyyi Ahmad waliin gooneen ammoo haala ammaan tana jiru kana jijjiiruudhaaf fedhii guddaa akka qabu natti dubbatee jira. Abiyyi Ahmad jechuun miidiyaa kanattis Masfiin himee jiraachuu FP'n gabaasee jira. Fedhiin gama biroo beekamu baatus ammoo gama mootummaa Abiyyi Ahmadiin TPLF waliin ammoo mari'achuudhaaf fedhiin jiraachuu namni kun natti himee jira jedhee FP'n kan gabaase yommuu ta'u, muummeen ministeera Abiyyi Ahmad mariin akka jiraatu mariin sababa qabeessi dantaa tokkummaa biyyaalessaaf dursa kenne akka barbaachisu dubbate jedha maddi oduu FP'n waabeeffate kuni. Jilli ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa torban darbee Itoophiyaa daawwate adeemsa kanarratti ammoo yaada dabalataa qabaachuu danda'a jedha Masfiin. Ta'us ammoo erga lolli yeroo ammaan tana gara daangaa naannoo Affaarii fi akkasumatti illee Tigraay gidduutti jalqabuunsaa dhagahamaa jiru kanatti Abiyyi Ahmad torbee darbee ammoo TPLF wajjin walitti araaramu yookaan ammoo marii gaggeessuu akka fedhii qabu diyaasporaatti himuunsaa ammoo arraan tanas dhagahamaa jira. Qondaalli olaanaa naannoo Tigraay yookaan ammoo dubbii himaa TPLF kan ta'an Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin lola yeroo ammaan tana jalqabe kana ilaalchisuudhaan lola kana ammoo kan jalqabe nu otoo hin taane humna addaa Affaarii fi akkasumatti illee gama kaaniin waraana Shaabiyaati jechuudhaan fuula Tiwiitarii isaanii gubbattis barreessanii jiru. Lola jabaa yeroo ammaan tana adeemaa jiru kanaan gareen TPLF bakkoota 3 murteessoo ta'an naannoo Affaar keessaa qabatee akka jirus mootummaan naannoo Affaaris ragaa bahee jira. Lolli yeroo ammaan tana daangaa Affaar gubbatti adeemsifamaa jiru humna TPLF'n lola jabaa akka ta'ee fi gama kaaniin meeshaan gurguddoon dhukaafamaa akka jirus mootummaan naannoo Affaaris beeksisee jira. Sababbii humni TPLF meeshaa gurguddoo dhukaasaa jiruuf ammoo lammiileen nagaa hedduunis ajjeefama gama kaaniin rakkoo hamtuudhaaf saaxilamaa jira kan jedhan ammoo dubbii himaan mootummaa naannoo Affaar uummanni keenya aanaa 3 guutumatti ammoo waan keessa jirus baruu hin dandeenye jechuudhaanis himanii jiru. Sababbiinis ammoo aanootiin 3 guutumattuu harka humna TPLF'tti kufanii kan jiran yommuu ta'u, humni TPLF kanaan dura ammoo mo'atamee achi gadhiisee kan ba'e yeroo ammaan tana deebi'ee haaloo bahuudhaaf jecha
aanaa sadi guutumattuu qabate ammoo uummata keenyarra miidhaa jabduun gahaa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Affaaris TPLF himachaa jira. Gama biraatiin ammoo mootummaan naannoo Affaar mootummaan federaalaa humna TPLF kana naannoo kana keessaa baasee kan ture yeroo ammaan tana humni TPLF kunis deebi'ee jira. Mootummaan ammas callisee taa'uu hin qabu, humna kana callisee badiinni raawwatu ilaaluu hin qabu, rukutuun barbadeessee naannoo keenya keessaa nu waliin baasuu qaba jechuudhaan mootummaan naannoo Affaaris mootummaa federaalaatti iyyatee jira. Humni TPLF ammoo gama isaatiin waraanni humna addaa naannoo Affaarii fi waraanni Shaabiyaatii fi kan mootummaa Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman waliin ta'uudhaan ulaa gargaarsaa cufanii ammoo daangaa keenya cabsanii seenuudhaaf yaalan jechuudhaan rukutee akka jirus kan hime yommuu ta'u ammoo humna Shaabiyaatii fi akkasumatti illee kan naannoo Affaar irra aanee akka jiruu fi injifannoo guddoollee goonfachuuf akka taa'u raayyaan ittisaa Tigraay kun beeksisee jira. Jabaan ammaan tana gama daangaa naannoo Affaaritti adeemaa jiru kun gara kaabaatti akkuma kanaan duraatti ballachuun isaatis ammoo waan hafan qabne jechuudhaan shakkamaa kan jiru yommuu ta'u humni TPLF yeroo lola gara bahaa kana yookaan daangaa Affaar gubbaatti gaggeessaa jirus gara kaabaatii fi akkasumatti illee lixa Tigraay bakkeewwan garagaraattis humnoota Abiyyi Ahmadii fi kan naannoo Amaaraa Eertiraatii wajjinis gaggeessaa jiraachuus himaa jira. Gama biraatiin ammoo sochiin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tana gochaa jiru akkaan jabaachuudhaan bilisiginnaa naannoo Oromiyaa caalaa ammoo kan naannoo Amaaraallee akka malee yaaddeessaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiisaa yeroo ammaan tana gochaa jiruu fi imala gara magaalaa Finfinnee itti fufee adeemaa jiru kanaan humna bilisiginnaan bobbaasaa jirtu jiddu galeessa Oromiyaatti fi lixaa fi kibba Oromiyaatti hedduu barbadeessuudhaan hidhannoo gurguddoo fi gama kaaniin konkolaataa hedduu ergammoo irraa walitti qabuu jalqabee mootummaan naannoo Amaaraatis akka malee muddamsuu jabduu keessa galuutu dhagahamaa jira. Waboon jabaatee sabasaa keessatti yeroo ammaan tana ammoo hiddasaa gajjabeeffachuun yeroo mul'achaa jiruu fi diinasaa ammoo Oromiyaa keessaa qulqulleessuudhaan yeroo Oromiyaa bilisa baasaa jiru kanatti humnoonni diinaa muddamsuu jabduu keessa galuudhaan ammoo akka malee yaaddaanii shira gurguddaas shiraa jiraachuutu himamaa jira. Keessattuu ammoo Wallagga Baatii fi bakkoota garagaraatti humni finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa Abiyyi Ahmadii fi cunduura Oromiyaatiin bobbaafaman namoota nagaa hedduus fixaa kan jiran yommuu ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garagaraatti dirmachuu uummata isaa bal'aaf godhan ammoo humnoota finxaaleeyyii Amaaraa hedduus barbadeessee hidhannoo hedduu irraa eeggate ammoo yoo injifatu mootummaa naannoo Amaaraa darankuutu ammoo kanaan muddamsuu jabduu keessas galaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa humna hedduu leenjisuu mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'ee Oromiyaatii fi bakka adda addaatti humna bobbaasus humna isaanii kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hedduu barbadeessuun hedduu isaanii ammoo wajjin ala godhee saba isaarraas roorroo hamtuus qolachaa jira. Humna addaa Oromiyaatii fi gama kaaniin ammoo milishaadhaa fi kanneen biroo jiddu galeessa Oromiyaatti illee bobba'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gandoota baadiyyaatii fi aanotaa fi magaalota hedduu keessaa baasuudhaan magaalota Oromiyaa hedduus bilisa baasee ammoo injifannoo guddoo argachuun imala isaa gara magaalaa Finfinnees itti fufee jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa godinoota Oromiyaan qabdu harka irra caalaa keessatti ammoo sochii isaa jabeessee bakka baay'ee bilisa baasaa jiru kanatti mootummaan naannoo Oromiyaatis gama isaatiin ibsa baasaa jiruun sochii waraanni bilisummaa Oromoo waboon gochaa jiru kanaan ammoo baranaa barumsi akka hin baratamnes danqaan gurguddaan nutti uumamee jira. Naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa 700 ol ta'an ammoo hedduun isaanii mancaanii qabeenyinis ammoo waraana bilisummaa Oromoo kanaan saamame jirachuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kan baase yommuu ta'u ammoo guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakka dhaqe maratti ammoo humna diinaa barbadeessuu fi gama kaaniin waraana bilisiginnaa guutumatti ari'uudhaan magaalotaa fi gandoota hedduu keessaa baasuu malee qabeenya mootummaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo barbadeessee mancaase saamijoo kanas haga ammaatti uummatarraa qaamni himatus hin mul'anne. Ta'us ammoo mootummaan naannoo Oromiyaadhaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tana gochaa jiru kanaaf barumsi bara kanas itti fufuu hin dandeenye. Barattoonni 200 caalanii fi gama kaaniin barsiisonni 5,000 ol ta'an ammoo hojii dhabanii lafa jiran jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaatis ibsa baasee jira. Waboon ammoo godinaalee Oromiyaan qabdu mara keessatti yeroo ammaan tana sochii isaa jabeessuudhaan bilisiginnas
deemsa kutee Lukaas sakaalee jira. Uummanni Oromootis ammoo humna isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun Biltsiginnaa immoo dugda itti galee ganii jira.